السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني بها في إها كابا في كباه أبولي وانكيا أنس إرجع سوشيال ميديا هندي جباسني إرجع أرجع أنس باي إتجمع دعرو فيديو سني ورابرا إبورامني dubbi kana adda baafadha argumalee amma ni gadhiifamu ta'een eegaa ture har'a garuu afaan arabaaf afaan addunyaa feetan afaan oromoo erga Google keessa gale addan baafadheedha guyyaa sadi Google keessa jira namoonni hedduu waan kana barsiisanii turanis ijoolleen barachuu cinqamaaranii arganii arguuf cinqamaaranii garuu namni arge gonkumaa hin agarreen yaani hundin agarre osoo ta'e ammin ijaan arge namni arge hin jiru kan biraa arguutu mara kan biraa hubachuutu mara garuu bilbila kam irratti gadhiifame kamtu adda baasa kan hin jedhu hundi adda qabadhee afaan arabaatiin barraahe afaan oromootti hiikame afaan ingiliffaan barraahe afaan oromootti hiikame ani sarrasini qabadhee dhufe ija keessan duratti isin agarsiise isinis gammachiisi ofiif gammadee baay'ee natti tolee jira li'annahu wanni isin hubachuu qabdanu inni guddaan wanni nu hubachuu qabnu inni guddaan jecha gubbaa kanatti fakkeenyaaf I love you fakkeenyaaf sin jaalladha jennee afaan oromooti yoo barreessine jala kanatti I love you ingiliffaan nu barreessuu miti kanaa miti gubbaa kanatti I love you yoo tam tokko I love you nuun jedhe jala kanatti yoo dubbisuu hin beekne jala kanatti maal jechuu qaba afaan oromootiin sin jaalladha jechuu qaba miti kanaafuu nuti kan nuti barbaanne ingiliffaa fi afaan arabii fi afaan addunyaa biraa gara afaan oromootti deeffannee dubbisuudha miti anis kanuma jechan eegaa ture malee jecha ingiliffaa jecha afaan oromootiin barraa ingiliffatti deebisuu miti jecha ingiliffaan barraa afaan oromootti deebisuudha anis kana qaamaan har'a afaan oromoo Google keessatti argeen dhufe bilbila kamirratti gadhiifame kamtu hammallee hin gadhiifamnes adda baafadheen dhufe guyyaa sadan kana Google keessa deemaa tan ture waan kana hubachuudha jedhe har'a afaan arabaa barreesse afaan ingiliffaa barreesse isin agarsiisa irra deebi'uudhaan ilmaan oromoo afaan oromoo inni reediyoo cabsu afaan oromoo inni hayyoonni meeqatti dhume afaan oromoo inni Hacaaluu Hundeessaa fi Jaarraa Abbaa Gadaa jeneraal Waaqoo Guutuu fi Taaddasaa Birruu har'a otuu oromoon owwaalame booloo keessa cuqqaalamuu cinqamu utuu mana hidhaatti dhumu afaan oromoo dhiisaati oromoo balleessina to'adhu afaan oromoo afaan addunyaa ta'e Google irra galee anis waan kana hiikee agarsiisuma hiikee fudhee hordoftoota isheetti gadi ba'u malee jedhe dideetan har'a kunoo argadhee dhufe A20 bilbilli afaan kana irratti afaan oromoo Google keessatti argee 20 dha garuu bilbilli kun A20 miti na hubadha bilbilli kun A20 miti bilbilli kun A02 isin kun garuu innan irratti isin barsiisuu deemummoo yookaan qubee A12 qubee A12 irratti argee itti fayyadamaan ture garuu kanarratti isin agarsiisa kanarratti yoo update bilbila hundarratti gadhiifameera jechuudhaafan guyyaa sadi emailii gizee 6-7 jijjiiree Google update godhee bakki lixeen jiru Google keessaa argachuu hin dandeenye garuu A20 irratti afaan oromoo afaan ingiliffaa afaan feetan taappellaa otuu karaa deemtanuu yoo dubbisuu rakkatan biyyoota biraa keessa hodhatan afaan hindii baangaalii yoo ta'e footoo kaaftanii irratti gadi booftanii barreeffamatti isinii deebifnaan dubbisuu dandeessanii afaan oromootiin nama barreessuu hin dandeessanii amma afaan addunyaatiin walii galee jira obboleessa irra deebi'uudhaan baga gammadan congratulation isiniin jedheen jira kanaafuu wanni isin hubachuu qabdanu inni guddaan bilbilleen irratti isin agarsiisu A20 A12 malee kanaa miti kanarra guyyaa sadi isii kanarratti deebisuu jedhetan wallaahi cinqamaan ture garuu argachuu hin dandeenye A20 irratti afaan oromoo Google keessa jiru kan Google namni biliyoonni meeqatti fayyadamaaru isin agarsiisa obboleewwan kiyyaa hadaraa kana share godhaa addunyaa hundatti facaasaa isiniin jedhe hubachiisa foto amma asirratti agartan kana Facebook akkasiin qollofadhaa jedhe kan hin barsiise kaleessa namoonni keenya hubannoo malee waan deemanuuf kan hin qollofadhaa jedhe kun yoo qollofattan bilbila loogaawut gootanii itti deebi'uuf koodii isin gaafata paaspoortii qofaan isin seensisu kanaafuu lakkoobsi isin ittiin qollofattan kun dirqama lakkoobsa hin banne ta'uu qaba lakkoobsa mattaawoqiyaadha yoo gubatellee yoo hattuun fuutellee deeffachuu qabdan ta'uu qaba kanaafuu waan kana hubadhaa Facebook keessan akkuma security isaa isinii jabaate booda ni dhabne kanaafan irra deebi'uudhaan beeksisa isiniif godhe wal hubanna miti kanaafuu har'a afaan oromoo afaan addunyaa fedhe afaan oromooti jijjiiran isin agarsiisa haasaa isinitti dheeressuu kiyyaaf dhiifama naa godha salaamu alaikum hubannu baane anis hiikee dura isin agarsiise eessatti akka argattan waa hunda isin sirreessa garuu jalqaba hiikeetan waa hunda isin agarsiisa Google Translate kana keessa gallee isin agarsiisa jecha afaan oromoo jedhu jalqaba irratti isin agarsiisa akkuma argaa jirtan oromoo kan jedhu English oromoo kan jedhu argaa jirtanii garuu
isinin agarsiisame amma keessa galeen isin agarsiisa. Amma kana keessatti afaan addunyaa hundi jiru kana keessa kana aappii kana nama biliyoona tokko buufate kun Googlein walittidhaa jira. Google jechuudha kunumti Google jechuudha ofii isaati. An hundumaa tokko lama jedheen isin agarsiisa. Meega dakaa haa kaafnume jecha Oromoo jedhu akkeessa isin agarsiise kana irratti gammadani dur qaba. Mee haa barbaannu kana keessa Tigraay kunoo Tigirinyaan akkuma argatan Tigirinyaan dheengedda gale Tigirinyaan argattani kunoo. Ishi amma nuti kan barbaadaa Oromoodha waan ta'ennaan isin agarsiisuufan gamma jalaatti deebise jecha Oromoo jedhu. Baga gammaddan kunoo Oromoo kan jedhu akkuma argaa jirtan kunooti. Oromoo kunoo agartanii Oromoo jechuun kunooti. Fakkeenyaa fi amma gaa asirratti jecha congratulation jedhu isin agarsiisa. Amma jecha congratulation jedhu kana isin agarsiisa. Barreessan jira amma congratulation jedha. Ingiliffaan jalattis irrattis hubanne mee afaan Oromootti deebise walumaan laalla. Baga gammaddan kunoo wal hubanne gubbaa irratti congratulation jedha. Jaleetti baga gammaddan jedha afaan Oromootiin kunoo akkanatti hiikame jira. طيب irraa haballeessu isa afaan Ingiliffaa congratulation jedhu sana. Jecha I love you jedhu barreessan isin agarsiisa. I love you dhiifama. Jecha I love you. I love you jechi jedhu kun sin jaalladha. Afaan Oromoo jaleetti hiike jira. Amma gubbaatti tun sin jaalladha jedhee amma feeqoo yaa gubbaatti mee Ingiliffa dhiisetan sin dhiifama. Sin jaalladha. Eeyoo kunoo garagadiitti cubbuu jaalladha. Amma kun garagadii fakkeenyaaf Ingiliffatti yoon hiikuudha jedhee I love you fakkeenyaaf akkanatti hiike jira. Yaa'anii kan nuti barbaannu immoo maali beektanii Ingiliffa finnee hiikachuudha. Amma Ingiliffa yoo barreessine afaan Oromootti nu hiikuudha. Maaliif waan Oromoo waan dadhabaate waan fakkeenyaaf afaan hunda hin beekne jechuudha. Amma fakkeenyaaf jecha yuur jedhu kun maali yoo ilaalle dhiifama afaan Oromootti yoon deebise kan kee yuur kan jedhu gurbaatti kan kee jedha. Tayyib amma gaa afaan Arabiitti dabarfannu. Mee afaan Arabiitti dabarseen isin agarsiisa. Afaan Arabiitti mee assalaamu alaykum jechuu barreesseen isin agarsiisa. Assalaamu warahmatullahi طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جتشو بريسين جرا. طيب أفا أوروموتي مه ننديبسا ليفما أما غا أكنا تيجي جيرا چوداف إنجليفا خانا را بلسو قمنا مالي ركو چوانا عربي إسايا چورا كاچو قمنا كنو أما عربي إسايا چورا كاچو قمنا ماليف إيو أما غا عربي أفا أورومو جرا جلي خانا غرا خانا لاماني را مي مالي تنجي جيرا أما نغان عرارا في بواق أيو سر هجراتو جتشول أما أغرتني توميتي طيب جتشا طيب جدون بريسا مي أفان عربيتين جتشا طيب جدو طيب كان جدو كون مال جتشول تولي جتشول أفان أوروموتين جتشا طيب جدو بريسا تولي جتشول إشي كان برايون بريسا كيف حالك هجدو فكنيا في كيف حالك يوجد أكم جرتا gubbaarratti arabiidhaan keef haalak jedhee jaleetti immoo akkam jirta jedhee jira. Ifa siniif ta'ee jira. Fakkeenyaaf jecha ahabbak jedhu sin jaalladha yoo jedhu ahabbak fakkeenyaaf ahabbak yocha jedhu sin jaalladha. Ammas ahabbak jechuun sin jaalladha hiikee jira jechuudha. Waliigallee obboleewwan kiyya. Nuti afaan Ingiliffaa afaan Oromoo barreessine inni Ingiliffa garuu asitti Ingiliffas nama barsiisa. Afaan Oromoo dubbisnee barreessine afaan Ingiliffaatti nu jijjiiruurra afaan Ingiliffaa finnee afaan Oromootti jijjiirachuudha waan ta'e jennaan isin agarsiisa. Amma jalqaba aappii kana eddee isin buufattanu isin agarsiisa. Aappii kana Pilaastora irra galtanii dhuftanii. Aappii kana garuu bakka hunda isinii maxxansa. Aappiin kun danuudha. Fakkeenyaaf Google Translate kan amma fakkeenyaaf kunooti la. Amma fakkeenyaaf aappii kana nama biliyoona tokkotu buufate garuu jalee kana danuu jira akkuma argaa jirtan kana aappii kana fakkeenyaaf yoo kana ilaalle malkii sana nama meeqa buufate miliyoona 5 isa kana nama meeqa buufate miliyoona 5 kunis isa kana hoo kana kudhan kana ifa siniif ta'e kanaafuu adda baafachuu qabdanii aappii isan amma buufadhaa kana miliyoona 10 garuu aappii inni kun immoo biliyoona 1 kuno biliyoona 1 aappii isa kana jechuudha isa kana buufattanii fakkeenyaaf gizee isa kana buufattanii keessa seentani gizee seentani gubbaarratti profaayilii kiyya argattanii kan iimeelii kiyya yoon iimeelii jijjiiruu fedhellee na jijjiira asirra gaa gizee dhuftanii asirratti rakkattanii fakkeenyaaf
asirratti afaanuma Oromoon nuu ta'a. Bakka takkatti fakkeenyaaf gizee kanuma garru kun na dhufne. Gizee kan rukunne akkeessa afaan Oromoo barbaannee irra godhanna. Ifa isiniif ta'e akkasitti fakkeenyaaf amma asirratti amma fakkeenyaaf jechi Oromoo jedhu kun yoo akkeessan jiraanne rakkoodha. Hiikuu hin danda'u. Kanaafuu fakkeenyaaf amma Ingiliffa amma mee akka isiniif galu jedheetan kun Ingiliffa kanas Ingiliffaan godhame. Mee waan takka mee asirratti waan tokko isin hubachiisa. Fakkeenyaaf asirratti isin jaalladha jedhee barreessu. Garuu barreessuun mala amma isin amma waan Oromoon jiruuf akkeessatti isin jaalladhaa barreesse. Maaliif afaan Oromoo jira waan ta'e jennaan. Amma afaan Oromoo balleessuu hin danda'u. Maaliif akkeessaa isiniif galee afaan Oromoo waa jiruuf jechuudha. Amma isinii kunoo tokko Ingiliffarra godhattanii tokko Arabiirra godhattan afaan Oromoorra godhattan fakkeenyaaf isa fuulduraa kana Oromoorraan kaa'adha. Asirratti Ingiliffa asirratti Oromoodha. Oromoon asirraa hin badu. Fakkeenyaaf Oromoo yoo fuuldura kana jiraate isa Ingiliffaan haxuxanii afaan Arabiirra kaa'attani afaan Amaaraa afaan feetanirra kaa'attani ifa isiniif ta'e bakka biraatis garuu iskiriinshuut godhee fideetan isin agarsiisan. Kanaafuu gizee jijjiirrattan immoo fakkeenyaaf afaan tokko barreessu amma ani fakkeenyaaf Arabiin fayyadama ifama. Fakkeenyaaf jecha Allah jedhu marhaba jecha waan barreessu marhaba jedheen jira. Amma marhaba jedha jalaaf irratti sinaa fidee jira. Maal amma hin hiikuu danda'e yoon kana keessa galee Ingiliffa kana Arabii kanarra godhe malee jecha marhaba jedhu baganagaan dhufte jedha. Marhaba jechi jedhu baganagaan dhufte jecha jedhu jechuudha afaan Arabiitti. Kanaafuu Oromoon dirqama asirra jiraachuu qaba. Yoo akkas hin taane hin hiiku. Amma isa Oromoo kana mee asirraa yoon balleesse Ingiliffarra godhe oo welcome jedha Ingiliffaan jechuudha. Maaliif waan sila afaan Oromoo keessa jiruuf welcome jedha marhaba baganagaan dhufte afaan Oromootti kunoo amma immoo afaan Oromootti ammoo nan fida. Ifa isiniif ta'aara miti mee baganagaan dhufte welcome jedha afaan Ingiliffaatti asitti immoo baganagaan dhufteedha. Wal hubannee طيب أما جما صورة تدارفنو جما بريفما فكينيا في أما فيسبوك الرامي بريفما تو كوبي كود إفيديشن أجرسيسو بريفما إيراوي جتشود بريفما فهم ما في إن براه إيش نهو نيجامي نيجا كوبي كود إفيديشن هم يجتش أفان أمارا خنا أرجع إنجرا أسي كوبي كود فوتي هداكو أما إسين كوبي كود فوتي هداك أما إسا صورة جنان إسين أجرسيس أكا إسينيف قالوفني أما أسيرت تجا مالغو تشونك أبا akkana gadi qabeetan peeste irratti godhame. طيب amma afaan Amaaraa kun dhufeera. Jalattis afaan Amaaraa dhufeera. Amma maal gochuun qabaan? Isa Arabii jedhu kana dhiisee maal irra kaa'uun qaba? Amaariffa irra kaa'uun qaba. Meerri Amaariffa kunooti. Irra kaa'een jira miti? Eeyo gaafii fi deebii mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa eessa deemtan? Eeyo afaan Oromootti hiikee jira jechuudha. Isiniif gala akkasi. kana fakkaata obboleewwan kiyya isinii galeete jedhee yaada. Tayyib amma maal goona yoo kooppi godhachuudha jettan kunoo kooppiin fuuldura jira akkanatti kooppi godhattanii fuuldura dhifatanii deemuu dandeessani. Sagaleedhaan kan dubbatu immoo afaan Ingiliffaa fi afaan Arabii qofa. Tayyib mee afaan Arabii fi afaan Ingiliffaa kan Arabiidhaan dubbatuun isin agarsiisame fideen dhufa qoyaa. Amma immoo afaan Arabii kana sagaleedhaan dubbachiisuu nan danda'a. Sagaleedhaan dubbatanii naan dhaggeeffachuu nan danda'a. Masalan amma akkuma argaa jirtan kun afaan Arabii kana jaleetti afaan Oromootti jijjiiramee jira. Mee afaan Arabiyaa dubbattu gubbaatti. Dhiifama. afaan Arabiitti deebisuu qaba dirqama kana. خصم 50% أحدث تقنيات شد الجسم ونحته وعلاج السيلوليت باستخدام جهاز الفلاشيب في مجمع بروزون الطبي. طيب أما مي أفان إنجليفاس إن دبتني يجور فكنيا فأفان أورموها رايون بالليسي أما إنجليش الركائة فكنيا في إنجليفات يون جيري أفان كنا أستي دبتشون داني أما أيو غرقي فدا 50% off the latest techniques for body tightening and sculpting and cellulite treatment using the VeloShape device at إسيني غاليرا جدي يادا أما مالتي دبرفنا فوتو وان كافنة فينة أكمل تسرفنا فوتو كاسين سين أغرسي سيد فدانيغا أنا مجا فوتو كاسين في كيسة غالين سين أغرسيسا أبي كنا كيسة غالي كونو بكا كاميرا كنا ركوتيتان كيسة غالي فوت ديروفا ماليف ديرك أما مو أما بريفا ماتيسنا قفتا وقابا ديفما
fakkeenyaaf kunoo bakka eda'uu kana rukunnee bakka imeejii nu geessu jechuudha. Keessa gallee faayilii keenya keessa fudhannee dhufname amma. Barreeffamichi dirqama isa xiqqoo ta'uu qaba yaani sirreeffachuu qabna jechuudha sila hanga barreeffama sanaa qofa. Amma eegaa asirratti itti naannessee jira miti select all isheettu kana rukuta. Achi keetan isa bicaa kana rukuta. Footoon fide gaalaa kana footoon fidee dhufe. Ifa siniif ta'ee kunoo. Glory of God TV, Prophet Zecharias follow through 8. Erga akkanatti finnee kaanee amma gaa Oromooti jijjiiradhee ilaalame barreeffama kana kunoo bakka English jettu kana kunoo bakka xiyyeeyyiirtu kana akkana garru kuta. Ifa siniif ta'ee kunoo akkana garru kutee Oromoo randeeffadha amma. Yoo akkanatti Oromoo irratti deeffattanii ilaaltanii erga kaatanii sila suuraadha miti amma koppii godhatanii dabarfachuu dandeessanii. Obboleewwan kiyya isinii galeera jedhee yaada. Mee yoo googilii keessa gallee immoo waliin ilaalame. Google Chrome keessa yoo galle fakkeenyaaf ifama. Google Chrome keessa yoo galle fakkeenyaaf amma gaara gubbaa kana yoon tuqee fakkeenyaaf uma tokko barreessee yoon jedhe amma gaara gubbaa kana tunnee fakkeenyaaf seetingii keessa haa gallu ilaanii kana isinuma agarsiisuuf ani bakka. Kunoo language bakka jettu kana jirti isii kana xunna. Gizee akkana xunnee kunoo afaan Oromoo akka isaan hin arganna jechuudha. Amma afaan Oromoo mee rakka hin jiru miti add language jettu kana yoon tuqee afaan Oromoo argachuu nan danda'a keessa mee nan barbaadame. Obboleewwan kiyyaa barumsi keenya kana fakkaata afaan Oromoo akka jijjiirattanu abdiin qabaa akkanatti jijjiirattanii dubbisuu dandeessanii kunoo Oromoo kunoo tila jalatti Oromoo jalatti erkeettis Oromoo akkanatti argaa jirtu.